everybody following me. First of all, I would like to say Alhamdulillah. Then wa usalli wa usallimu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. I will thank all my best followers from our country and besides the country. I will announce you that my best marriage program is on the day December 27, 2022. Akka lakkoofsa keenyaatti ji'a afuraffaa bulii 18 bara 2015 at my family home naannoo Roobee to the North Mubarak Masjid. I want all of you to with your best dua. Kanaaf du'aayi na bira jiraadhaa jechuu barbaade obbolowwan kiyya isin jaaladhaa isiniin kabajaa gara afaaniitiin illee isiniif dubbadhee jira haasawa kiyya kana obbolowwan kiyya biraan naagayaa guyyaa sanii rabbi nu haa ga'u isinillee rabbi haa ga'u inshaallah barumsi maaliif dhaabate naan hin jedhina barumsi wanni dhaabeef hajaa guddatu harkaana qabaa yoonan ammalleetiniin asiin fiigu garanaan fiigaa anabichatti rarraatii ajaan tun ajaan mana keessaa anabichaadhaa maatiin illee anabichaa qabanii namoota mucayyoo obboleettii xiyya takkaa fi haadha xiyya bichan mana jira kanaaf ammoo wanni martuu ba'aan hunduu anarra jirti kanaaf olii gadi fiigaa hajaa kiyyallee rabbi akka naa guutu du'aayi naa godhaa wal bira jirra oromoo kiyya saba kiyyaa lammii kiyya hawaasa kiyya dhiiga kiyyaa keessattuu rabbiin oromoo nu godhee alhamdulillah keessattuu oromoo islaamaa nu godhe alhamdulillah kanaaf ummanni marti nutti jibbaa nu jibbaa islaama ta'uufillee nu jibban oromoo ta'uufillee nu jibbanii maaliif jennaan oromoon saba guddaa qabdi oromoon hayyuu guddaa qabdi oromoon sheeka qabdi oromoon ulamaa'ii qabdi oromoon beekaa qabdi oromoon qabeenya qabdi kanaaf nu jibbanii inshaallah nuti haaga jirruun qabeenyaanillee wal bira jirra ka qabeenya qabu ka beekumsa qabullee beekumsaan wal bira jirra kanaaf ammoo tiniin tokko taanee tarba haa baanu gaara tana haa baanu dukkana kana keessa haa baanu ammoo cinqaa kana keessa rabbi nu haa baasu du'aayi walii kadhannaa inshaallah jechuu barbaadee rabbi barakaa isinii haa godhu darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu waan isin jettan rabbi haa dhagahu rabbi ol fuudhee gad isin hin deebisinii isin mul'isee rabbi isin hin dhoysinii inshaallah boolla jarri qotte tana ufumaa itti haa kuftu inshaallah marii jarri mari'atte tana mariin jarumatti haa deebitu warra nutti mari'ate guyyaa keessa halkan keessa lamaan nutti jechuu barbaanna Roobeedhaaf amma guyyaan isaanii qabamee fi mushurroo shamarree isaanii taatu sargiidhaaf qophaayaa jiran dawwaa isaanii haa godhanii akkasii namni nu haa seenu sheerii keessan eegaa jiran taaptaabii nu godha namni gahaa miti nama 190 jirta nama 500 biyyaansi yoo xiqqaate 500 dhufuu qaba hundi keessanuu sheerii godha abbaan rabbitti dhiise kuni fedhaani dirqaman qabu jechuu Roobeedhaaf namni fedhaan waan barbaade qarqaarsa isaanii godhuu barbaade fedhaani dirqama waan hin qabneef sheerii bicha isin gaafannaa taaptaabii fi sheerii nu godha isin hin jenna sheeka itti fufaa isin wanni keessa naga namni dhufume Ahmad Julule akkasi akkaawuntii jala katabaa jaanii jala katabiif jedhi tafsiira kana gadi buusaa yawma yuda'uuna guyyaa azaabni rabbii keetti argamaa jenne sun yawma yuda'uuna guyyaa oofamanii barabboo ilaa naari jahannama abboo gara ibidda jahannam guyyaa oofamanii bubbutamanii jahan rabbi abboo hin jedhamaan abbootiin warra jahannamitti oofamu kanaan warra jahannamin jiru ibiddin jiru jee kanaan warra qiyaamaan hin jiru jee hin jehan kanaan haadhiin naaru isii tana abbootun haadhii isiin tunan naaru ibidde jaaniin kiinno allatii kuntum bihaa tukazibuuna isii jiru duniyaatti kijibsiiftan sani azaabni wayiituun jiru jettanii kijibsiiftan sani afasiirun haadaa amantum laa tubsiruuna jaan rabbi falfala isin jettan sammoo sila isiittu abboo ijjiisinan isinin argine jaan rabbi kiinno arga jiru duniyaatti abboo nu falfale Muhammad falfala nu falfale jettaniimi kiinoo ijaan argaa jaan rabbi kiinoo ibiddaan malleetiin hin jiru jettanii kijibsiiftan jiru duniyaatitti kiinoo ijaan argaa rabbi jaan eega arganii hoo islowaa seenaa jaan rabbi kiinoo fasbiruu obsaa seenaa jaan rabbi kiinoo malgo arre awlaa tasbiruu abboo obsitanii obsuu baattan illee jechuu sawaa'un alaykum isin irratti walqixa obsitanii seentanii obsuu baattan illee isin irratti walqixa warra ibiddatti oofamu sanii rabbi jaabar obsaa seenaa obsuu baattan illee seenaa jaan rabbi kiinno sawaa'un alaykum isin irratti walqixa maaliif obsaa abboo seenaa isiniin jenne abboo ibidda tana maaliif seenaa isiniin jenne beektanii namaatu ijoo namaa kuntum ta'amaluun sababaa waan jiruu duniyaatti abboo jazaa sababaa jiruu duniyaatti waan dalagattanii fi jazaa keessan sanii aboo jiruu duniyaatti dalagattanii jazaa waan isin dalagattanii kinnoo seenaa jiraatu
Sheekh Ibrahim ka jedhu kun as mul'adhame du'aayi gootanii namni waan iyyatu yoo jiraat. Warra ibid ama chulullee warra ibiddaallee dubbannee miire. Wayi rabbi warra ibiddaa bichaa dubbatee dhiisa. Waa'ee warra jannataallee caqasa. Innal muttaqiina fi jannaatin wa na'iim. Warri rabbii sodaatee jiru duniyaa tana keessatti jechuudha. Rabbi sodaatu jechuun abboo waan rabbiin itti ajaje dalaguudha. Waan rabbi irraa dhoggaa abbooti irraa dhogge dhowwamuudha. Warri rabbii sodaate abbootiin ni ta'an fi jannaatti wa na'iima. Jannata keessatti ta'an abboo kananii keessatti ta'ani. Rabbii ganda sannu haadhiin. Rabbii ganda sannu haafidu. Faakiin abbootiin inni kananii an jechuudha. Maaliin kananii an jennaan abboo bimaa aataahumullahu. Bimaa aataahum abboo jechaan waan rabbiin isaanii kenne rabbiin isaanii jechuudha. Wawaqaahum jechaan ammoo waan isaan tiisen jechuudha. Rabbiin isaanii azaabal jahiima jechuun azaaba abboo jahannam jalaa isaan baaseef jecha abboo kinoo kananii an jechuudha. In jedhamaan eega jannata rabbii seenan abboo kinnoo maal jedhamaani kuluu nyaadhaa jaaniin kinnoo. Kuluu nyaadhaa washrabuu dhugaa jechuudha. Hanii an abboo haala dasdasii taataniin jechuudha. Haala dhibee takkarraa abbootiin kinnootiin dhibeen isinitti hin jirreen jaa rabbiin. Haala ammalleetiin dasii taataniin nyaadhaa jaa rabbiin kinnoo. Himaa kuntum taamaluuna bisababii jechuu sababaa waan ammoo dalagattaniif jiru duniyaatti rabbiin jaan kinnoo. Muttaki'iina sanbichaa mitiin erkatan jechuudha. Warri jannataa kun alaa sururiin sireewwan irratti erkatan abboo. Masfuufatiin abboo dhawamtuu kataate sireen tunuu dhawamtuu kataate. Wadawwajnaahum abboo isaanitti abboo isaanii kennine jechuu bara abboo isaanitti fuune. Bihuuriin jechuun huuraleenii jannataa isaanitti fuune jaan rabbi kinnoo. Huuraleenii jannataa jechuun dhamaaftuu ijaa jechuudha. Isaanii kennine kinnoo huuraleenii jechuudha. والذين آمنوا إسانا نمنا جا ربي واتبعتهم ذريتهم أبو إلمان إساني اللي إسان أردف تججودا أبوني درجة أولانو تاني أبو إجولين دكنا يو جرا تججودا بإيمان إيمانا يو إسان أردف تججودا يا أبوتني والرجولي قبدني هو يا آراف أبا والروتن أبو آراف أبان درجة أولانو سيناني إجولين دكا كان جرتو أبو إيمان إساني اترقب سيسودة تبه ربي مال جر أبو الحقنا بين إساني اترقب سيبنا ذريتهم إجولي إساني اللي إساني تركب سيبنا أبو وما علتنا واتك إساني الرائن الرفن ججودا من عملهم دلقا إساني إلا ربي من شيء واتك اللين الرفن ججودا كل امرئين أبو شفتي المنامات بما كسب رهينا أبو وان دلقين قبا مقويا كياما ربي ياكينو وان دلقين قبا مقويا كياما ججو وامددناهم إساني دبل يا ربي بفاكية نشيط إساني دبل ولا من أبو فون إلا إساني دبله إما يشتهون وانسان فدن الراجع ربين يتنازعون أفاني والبوتة جاء ربين جنة كان كيستي أفاني والبوتة يا جنة كان كيستي كاسا ججون أبو كبا يا ججودا لا لغوم فيها ولا تعثيم ججودا كدرتي تكا كيسا جري أبو كابو تنين كبا يا برسوسا أبو تنين تغني مازيا وججون جري ججودا Baay'aan farsoo jiru duniyaa kana seetaate abboo karabbiin dubbate abboo laa yusaddaa'uuna anhaa walaa yunsafuuna abboo mataan illee hin bowwaafatamu abboo hin macheeffaman illee jechuudha karabbii dubbate sanii bara abboo. Kana afaanii wal butatanii abbootiin hin gammachuurraa jechuudha kinnoo namni jannata rabbii keessa seenee gammade afaanii wal butata. Subhaanallahi rabbina waa fi dukaa ganda san wayatuufu jechuudha ni naannawa aleehim isaan irratti naannawa jechuudha. Gilmaanuun jechuun ijoolletu naannawa. Gilmaanun lahum jedhe rabbi laal akkatti fidu aayaa keessatti gilmaanuhum hin jenne laal osoo gilmaanuhum jedhe ijoollema jiruu duniyaatti argatan jechuu ta'a. Ijoolleen jiruu duniyaallee namatu isii kaddama. Abbaa haadha kaddamuun hin jiru jechuu. Ijoollee rabbi achi keessatti uume jechuu gilmaanun lahum jedhe laala. Gilmaanuhum hin jenne. Gilmaanun lahum ijoollee isaaniif kurfooytetu jira jannata kana keessatti ka isaan kaddamtu. كأنهم لؤلؤ مكنون أكوان فايا أبوتنين أما قد بيتي بريدما كيسا إجولين سنجتشورا يا ربي كنت سنو في دي أبو وأقبل أبو غرغل بعضهم أبو غري نساني على بعض غريرتي غرغل إكمتشو جنتا غرين أبو غريرتي غرغل الرجنة أبو غمتشو إساني وليرتي غرغل يتساءلون والغافة أبو مالتو أي سفيدي أبو مال دلغت جرو دنياتي مالو مدلغت أبو نما أكم ترتجاني والغافتني أكما أمالتني منكي سراتنيان بيروتي أبو مال دلايدتني دفتي أبو نتبي أبو أكم فيدي أبو جراني والغافتني نتربي كانوا كيستي والغافتني غرين غريرتي والغا غرغالي أبو غمچورا
معلومة دلائد أبوتني ربي أي سفيد جاء والقافة مال جارين قالوا جانين إنا كنا نتته جتشودا قبل جتشان أبو كنان در جتشودا جرو دنياتي أبو في آلنا جتشودا وركينا كيستي جان في الدنيا أنجن ربي لا ست الله في أهلنا أجل في آية ربي لا وين في دبر في الدنيا أنجن في آلنا وركينا كيستي جتشودا مالي فكنت في دجناني warri an abbootiin nama qabu abboo jechuun nasaba qabu jechuudha wayita abbootiin jiru duniyaa turre abbo nasaba kennaan ufin aanne nama akkanaati jenne ardaa akkanaa qabna jenne ufin aanne fi aalina musfiqiina abbootiin rabbuma sodaanne uf gadi qabne abboo jaaniin kinna nuti abboo angoo qabnallee hin jenne warra akkanaa qabnallee hin jenne nasaba akkanaa qabnallee hin jenne wayituma sanuu rabbiin sodaanne uf gaqqabne osoo waan feene dalaguu dandeenyu osoo angollee qabnu osoo abbootiin nasaba gaariillee qabnu rabbuma kenna sodaanne saniif rabbi aynu fide famanna allahu alayna abboo rabbiin tola nurratti oole wawaqaanaa nutiisa jechuudha azaaba samuumi azaaba abbootiin rifeensa abbootiin qaawaa keessaan namatti seenu jedhan rifeensa kana wayita buqqiftu bar rifeensi qaawa qaba rifeensa qaawaa keessaan namatti seenu jalaa rabbi nu baase jedhanii rabbi nu haa baasu inna kunna nutu taye abboo min qablu abbootiin jiru duniyaatti naduuhu isa kadhanna bi rabbii kana kadhadha abboon kana baral kanii guyyaa rabbiin kadhaa jea inna kunna nutu taye abboo min qablu jiru duniyaatti jechuudha naduuhu ka isa kadhannu jechuudha naduuhu ka isa kadhannu maaliif isa kadhanna jennaani innahu huwal barrur rahiima rabbii kennatu abboo tolo namatti oola abboo rabbii kennatu akka rahmata namaa godha abboo rahmata isaa beenaa isa kadhanne jedhanii rabbii kenna kana mitire rahmata rabbii kenna beenaa isa kadhanne jedhanii nabbo haye fadhakir abbo yaadachiisi ho muhammadii kiyya ho ummata qureeshaa kana ummata akkana si arrabsu kana muhammadi ho ummata biyyaa si baase kana muhammadi ho mee jedhiinati abbo ummata kanaan abbo gadaa maraa abbootiin innamni rabbii dhaabaten xiqqaataa bara abbo haa ta'uu malee rabbitu waliin jira abbo haa ta'uu malee rabbitu waliin jira abbo waan fedhan jedhaniini barabbo biyyarraa baasanii barabbo rasuula rabbiitti salawaatullahi wasalaamu rabbii alayhi majnuuna jedhaniini maraattuu jedhaniin abbo raagaa jedhaniini bar muhammadiin alayhi salaatu wassalaam fadhakkir mees abbootiin yaadachiisi ati muhammadii kiyya hoo famaa anta biniimati rabbika sababa rabbiin kee abboo niimaa sirratti ooluutiin muhammadii kiyya hoo sababa rabbiin kee abbootiin tola sirratti ooluutiin bikaahiniin abboo raagaalleen taane walaa majnuunin maraattuulleen taane maraattuu siin haa jettuu malee ragaasina jettu malee maraatulleen taane kanaaf gadi dheerata ka tafsiir akkasuma gadi buufnaalee baraan quraanumarraa isin qaraasisaa jira abdii julullee tafsiira seena quraanuma garee quraanumarraa isin qaraasisaa jira galatoomaa baga gamaraayyuu quraanaan nu jalqabdanii amma ka sagantaan keenyarra waliin asin mari'annu haaluma keessan irratti akkaataa itti jirtanii fi akkoo beekamu ka warra jala jirtan mee sheerii goggoraa namoota hundarrattuu sheer goggoraa nama isin jala jiru hundarrattuu namoota tiktikoo kana keessatti wanni jedhan namoota bebbeekamtii qaban hundarrattuu sheer godha sheeroobeen har'a guyyaan isaanii dhufee jira guyyaan isaan isin barbaadanarra ani akka kiyyatti nama fakkeessaadhaaf nama jaalatuu miti nama dhugaadhaa yoo si jaalatee fi gaafate rakkattes gaafa cinqillee si bira dhaabatu keessaa nama tokko akkasumatti as ga'ee akkasumatti as jiraa jechuudha. Isa kanaaf jechamee namoonni dhugumaan sheeroobee kana jaalattan dirqama hin qabu. Dirqama takkallee hin qabdan. Isaan wanni xiqqattiin isin gootanii wanni xiqqoon isin gootaniif isaan ni fayyaddi. Amma giiftii kanaan namni gariin as jala waa kennaaf jechaan jirtan. Asirratti waan takka hin barbaadan. Asirratti wanni isin kennitaniif takka na argii miidiyaa yoo ta'e malee isaan akka itti keessaa baafatan hin beekan. Tokkoffaa kana hin danda'an gonkumaa leenca osoo kenniteefi bu'aan takka hin jiru jechuu barbaadeeti. Asiin gara tiktokiitiin jechuudha. Nama waan akkasii waan isin kennitaniif itti fayyadamuu danda'u miti. Akkanumaan gizima tokko tokko ufuma keessanirraa yoo gootan malee sheeroobee waan sanitti fayyadamuu hin danda'an. Isa kana akkasitti hubadhaa warra as keessatti namni qabdan waa godhaa fi asumaan mee waa kennaa fi warra jettan. Isaanii gonkumaa hin barbaachisu. Amma dirqama hin qabu fedha keessaniin isaan nama biyya keessa jiru. Biyya keessatti akkuma isin beektan wanni marti qaala'ee amma jireenyi namaa qaala'ee huccuu takkatti bituun hin ulfaata uffata tokkocha jechuudha. Isa kanaaf jecha mee namni as jala jirtan kuni yoo rabbiin humna isinii kennee ofii keessanii waa godhuu hin dandeenye yoo ofii keessanii sheeka kanaa waa qarqaaruu hin dandeenye namoonni biraa dhagayanii akka isaan bira dhaabbataniif sheerii kanaaf isin gaafannaa jechuudha. Waa ajandaa biraa ittiin uumnee siyaasa ittiin dalaguu
nama ittiin arrabsuuf sheerii nu godhaa isiniin jechaan jiru. Taaptaabiillee nu godhaa saniif isiniin jechaan jiru. Wanti kun nama baay'ee bira akka ga'u asumaanuu tokko kanallee koppiliinkii naa godhaa. Isinii galee koppiliinkii godhaa. Harkuma keessan kanaayyuu rabbiin fayyaa isinii haa kennu mee sheerii godha. Namni 200 kuni akkuma jirtanitti sheer godhaa mee harkummaan keessan kunu fayyaa argatu. Salli alaa Yaa jarana Muhammad. isin yoo fotoo dubartii isiniif fidan sheer gootan. Yoo namni waan badaa dubbatu sheer gootan. Waan kheyrii kanarratti maaliif rabbi harka keessan kana isin qabu? Irraa isin gaafata bara. Kanaaf jecha ofii keetii hin kennin dirqama hin qabdu. Tokkoffaa sheeroo bee qarqaaruun dirqamaa miti firaa yaa'itiin. Isinii galemi fedhii keessan irraa kaka'e namummaa irraa kaka'e jaalala nama.